Nageenyi waan hunda olitti jiruu fi jireenya dhala namaaf dhimma filannoof hin dhiyaannedha. Iddoo nagaaf tasgabbiin hin jirretti sochiiwwan hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa akka yaadametti milkaa'uuf danqaa guddaa ta'uu mala. Nageenya waaressuun waan qaama mootummaa qofaan mirkanaa'u osoo hin taane tumsa qaamolee hundaa waan gaafatuuf nageenyi bu'uura hundaa ta'uu hubanne waloodhaan tumsuudha barbaachisa. Nageenya waaraa itti fufiinsa qabu milkaneessuuf ammoo qoonni uummata bal'aa daran murteessaa waan ta'eef uummanni miira tokkoomeen nagaa fi tasgabbii naannoo isaa eeggachuudha qaba. Bu'uuruma kanaan biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaachana sirnaa hundeessuun leenjii fi bobbaa miseensota taasisaa jiruun bu'aan gama nageenya kabachiisuun mul'ataa jiru salphaa miti. Hojiileen misoomaa eegalames saffisaan xumuramuun bu'aan barbaadameef akka ta'uufis kan gargaarudha. Qindoomina poolisii kabachiisa dambii fi gaachanni sirnaa waloon taasisaniin yakkoonni keessattuu halkan da'oo godhachuun taasifaman irratanii jiru. Kana keessatti hirmaannaan hawaasaa gama hundaan jiraachuun qaamoleen badii raawwatan akka saaxilaman taasifamaniiru. Kana cimsuun uummanni ba'uuf galuu irratti akka hin yaaddofnedha kan gargaaru. Qaamni poolisii kobaasaa homaa hojjechuu hin danda'u. Kobaasaa wanti inni hojjetu tokko iyyuu hin jiru. Qaamolee nageenyaa salaam saraawitii jedhamu kun harka poolisii irra baay'ee baay'atu waan ta'eef simirriitii gaafa fudhatanii tokkaan qaxanaadhaan qoodamanii gaafa hojii nageenyaa hojjetanii qaxanaa irratti wantoota hojjetaman eeruu gaggabaabsanii gara keenyatti nu dabarsu. Wantoota argan qaxanaa keessatti waan humna ofii isaaniitii hojjechuu danda'an hin hojjetanii waan humna isaaniitii ol waan ta'u taate gara qaama nageenyaa waliin qaama poolisiitti dabarsanii kennu jechuudha. Kan isaan hojjetan kophaa isaanii osoo hin taane poolisii wajjin walitti qindoomanii ሰላም እና ጸጥታ ቢሮዳን ቅንዶመኒ ነገኛ ናኑ ሳኒ ቅንዶምኒ ኬኛ የገጅራቴ ጀመሬ አከዱሪ ኢንቱሬቹዳ ዱራን በቃ በኩማ አርገምደት ፖሊሲን እንጁረኒ ሞባይሊ ቦታ ላለኒ በቃ ኩኖ ታክሶኒ ቀበማን ኮን ናኖ ሰነሰና ሰላም ሰራዊት እንጅሩ ጆልን ኬኛ ጅሩ ዮ ፖሊሲን እንጅራን ኑት ጅራ ዮ ሰላም ሰራዊት ዮ ኑት እንጅር ሰላም ሰራዊት እንጅሩ አከሲቶ ልቅንዴሲኔ ወጀና ያክሊ አከዱራኒ ሞባይኒ ሀተሙኩን አመለያ ከሰናሚቲ ዳባቴ ረቹ በርባዲተን ለከተማችን እንዳልኩም ሰፊ ብሎኮች አሉ ሰፊ ክፍለ ከተማ እንደመሆኑ መጠን አካ ኩታ መጋላ ኬኛቲ ብሎኪ ሄዱት ጅራ ኩታ መጋላ ኬኛስ በላዳ ብሎኪ ወኒ ፊ ቀጠናረቲ ፖሊሶተቱ ቦቢ ከኑ ቆፋ ሶንታኔ ሆርዶፊዝን ታሲሱ ወሊንስኒ ሶቾ ጀቾዳ ኦዴፈኖ አርገሜ ረዳበተኒስ ሆጂ ሰከተይንሳኒ ታሲሱ አቡማ ነሞ ፖሊሲን ኒሆገና ሰተን ያለው ፖሊስ አብሮ ነው የሚሰራው ባለቤቱም ፖሊስ ነው እዚህ አካል ኦዴፈኖኒ ከኒና ቶኩ ወንተ ብሎክ ራካሴ ሃንጋ ቀጠና ሃንጋ አናቲ wanta jiru akka aana bira darbee moo akka kutaa magaalaatti foormishiina qabnu kamuyyuu iddoo yookiin namoonni waan hin taane eeriyaa isaa irratti fayyadaman waan hin taane hojjetan saamtu saata wantoota shakkine kamuyyuu eeruu waliin mari'annaa yoo xiqqaate guyyaa 15 waliin mari'anna bilookiidhaan waliin gabbuunee mari'annaa mariisan immoo wantoota iddoo shakkinee fi iddoo yookiin lafti shakkii itti qabu san akka isaan deemanii eeruu san kenninee waan san ገልገለ ሰካታን ኤሩ ከናፍ ማህበረሰቡ ተሳትፎ ከሚያረጋግጥባቸው መንገዶች አንዱ የሰላም ሰራዊት ነው። ማህበረሰቡ እየተዋየ በውስጡ አቅም ያለው ጉልበት ያለው ወጣት የሆነው በሰላም ሰራዊት ውስጥ ሰልጥኖ ተደራጅቶ አካባቢን እንዲጠብቅ ሲፍቱ ህርማና ኡመታ ኬሳቱ ሚሴንሰ ጋቸነ ስርና ተውዳ የሮ አማ ከነ ጋቸን ስርና አከ መጋላ ኬኛት ስርናን ጉርማኤ ሆጂት ሴኔራ ፉለ ዱረቲስ ለንጂ መርሳ ተርበፋ ከኑፍ ሐዋሳ ኬሳ ሚሴንሰ ፍለቻ ጅራ ኩነሞ ሆጂቱ ለኦልቱማ ዋንቴፍ ፈዲን ሆጀቹ ጋፈታ ሴነኒ ወርባን ጅራቹ መሉ ከነ ወልፋን ዴምሲሱ በርባችሳ ከናን ጭነትስ ሐዋስን ህርማና ጭማ ታሲሱን ጭነዳበቹ ቀባ ሆጂ ሆርዶፊ ሌንጂ ፊ ቦባሱ ረድ ኑቲስ ጀቤስኔ ሆጀና ጀቹዳ ሰዋኑ ሳትፎ ከሚገለጽባቸው መስኮች የሰላም ሰራዊት ምልመላ ስልጠናና ስምሪት ነው ማለት ነው። ሁምኒ ራያን ነገኛ ደነጅሩኩን ፖሊሲ ኬኛ ኮሚኒቲ ወጅኖ ሊጃሬ ገንደ ኬሰት ገጀላቲ ብሎኪ ኬሰት ኡመታ ከነ መንደራን ሊጃሬ ያከቲ ሱረት ጥየፈቴ ወጀቴ ያከቲ ሱረት ጋፈቲ የፈቴ ወጀቱ ካኒ በረኩመ ለማፍ ኩዳ ጃአር ኩዳ ቶርባ ኬሳ ወጂ ጉዳን ወጀተሜ ካን ኩዳ ቶርባረሞ በረከነ ኬሳ ኩዳ በረኩመ ለማፍ ኩዳ ሰደ ኬሰቲ ያካ ሐመደን ዳምት ጥቅሱዳን አመስ
hojii guddaa keessa jirra. Odeeffannoo kan akkama beekamu magaalaa keenya keessatti kan raayyaan nageenyaa kun kan hundaa'e bilookiidhaani. Bilookii tokko keessa ragaan yoo nu qaqqabu nuti qaama nageenyaa koomunitii poolisiin waan jiraniif isaanii wajjiniin ta'uudhaan bakkuma ragaan sun dhiyaatetti ragaan sun dhugaasa ta'u sobasa ta'u nuti dhaqnee adda baafannee sana booda qaama biiroo dhimma nageenyaatii fi dabarsinaa jechuudha. Akkasitiin wal taanee hojjenna. Gaachanni sirnaa akka magaalichaatti shiftii sadiin kan bobba'u qaamoleen halkan da'oo godhachuun yakka irratti bobba'an akkasumas sochiilee misoomaa danqan kam irratti iyyuu akka hin milkoofneef bakka saditti qoqqoodamuun kan isaan bobba'an. Nuti hojii nuti bobba'anu shiftii sadii jira. Shiftii sadan sanarratti kan ganamaa jira, kan guyyaa jira, kan galgalaa jira, kan bultii faana dabalatee jechuudha. Innaa hojjennu kan immoo salaam saraawitiin jira, poolisoonni jiru, jara faana qinijjitii qabnaa jechuudha. Eessatti ol argina, akkamitti ol argina, akkamitti hojjenna kan jedhu simiritii mataa keenya danda'e qabaa jechuudha. Simiritii mataa keenya danda'e kan qabnu misaalee kan galgalaa kanarraa naan ka'u salaam saraawitiin jiru, damboonni keenya jiru, oofsaroonni keenya jiru, poolisoonni jiru, basmara qabu, qaxanaan jiru, biyaansi qaxanaan jiru, basmarri kennamuuf jira. Shiftii sadiin hojjetaa jirra. Shiftii sadiin hojjennu keessa galgala sa'aatii 12 kaasee hanga sa'a 4tti kan hojjetu shiftii tokkotu jira. Sa'aatii 4 kaasee kan dhufee harkaa fuudhu hanga sa'a 8tti kan hojjetu jira. Sa'a 8 booda dhufee hanga sa'aatii 12 lafti bari'utti kan hojjetutu jira. Kun hunduu akkuma amma argaa jirtan kana humna akkatti qindaa'e kun amma sa'a 4tti itti fufa. Sa'a 4 booda namni kan biraan hin qayyara. Kanaan jijjiiramni guddaan dhufee yakki hirratee jira. አሁን እንደምታየው የመጀመሪያ ሽፍት የወጣ ኃይል ነው። ሁለተኛና ሶስተኛ ሽፍት የሚወጣ akkuma argaa jirtu shiiftii tokkoffaatti bobbiirra jirra. Shiiftii lammaffaaf sadaffaan boodarra bobba'u. Kun ammoo gaadha jenneen fudhannu. Kutaan magaalaa kun bal'aa fi sochiin uummataa keessa waan jiruuf gaachana sirnaa hedduu leenjisuun barbaachisaadha. Kun ammoo hojii tola ooltummaa waan ta'eef fedhii barbaada. isaan malees hawaasni nagaa naannoo isaa akka eeggatuuf deeggarsa ni taasifnaaf ሄድን ነው ተጨማሪ ኃይል ለማካተት ይሄን በዚህ መንገድ እኛ አካል ያልሆኑ አካላት የሰላም ሰራዊት አባል ያልሆኑ አካላት ተጨምሮ የአካባቢን ጸጥታ የአካባቢን ደህንነት እንድጠብቁ ነው የምንለው qaamoleen nageenyaa yookiin immoo raayyaan nageenyaa naannoo keenya irra jiran kun bifa bareeda ta'een bifa ho'aa ta'een halkanii guyyaa gruuppii sadiin wal kutanii halkan tokkotti gruuppii sadiin kutanii hojii akka hojjetan ni beekna. Kana biraanis immoo ka'ee hojiileen isaan hojjechaa jiran bal'aadha. Hojii hammana jedhamee tilmaamamu miti. Kana biraan immoo nunumtillee duukaa isaanii dhaabbanne gargaarsa tokko tokko yoo dhufan illee mabraatii garaagaraa baasaa jiru. Dallaa garaagaraa iddoo dukkanni garaagaraa jirullee iddoon kun akkasii maaliif hin baastan jedhu gargaarsa garaagaraa goone akka baasnuuf taasisaa jirra. Hojiin isaan hojjetan hojiilee gurguddaadha. Mikiraatum inni isaan hojjetan keessuma keessa naannolee sigaatii ta'an tokko tokko irratti baay'eetti guutummaan balleessaniiru. Yeroo ijaaramanii kaasanii amma ammaatti baay'eetti iddoo sodaachisaa ta'e akka raayyaa nageenyaa yookiin gaachana sirnaatti hojii babal'aa hojjechaa jiru. Magaalaan keenya magaalaa sabaaf sablammii akkuma taatee jirtutti nuti naannoo keenya wal gurmeessineetu uummati ba'ee naannoo isaa eeggataa halkan shiiftii sadiin gurmaa'eetu kan naannoo isaa eeggachaa jiru jechuudha. Nageenyi yaa furmaata waan hundumaa waan ta'eef nuti sabaan maaliin utuu waliin qoodin uummati baanee nageenya keenya eegganna jechuudha. Akkuma armaan dura baratamee jiru qaama nageenyaa wajjin poolisii wajjin dambii yookaan hojii kabachiistota wajjin taanee akkuma armaan dura hojjechaa turre waan adda ta'e qaamota adda ta'an yakkoonni adda addaa bakka uumametti akkuma armaan dura beekamu sagaawwannoo keenya eegne cheenii keenya eegne akkuma armaan dura nu gochaa turtan ergama san daftanii tooni nutti mirratti akka armaan dura hojjechaa turre wajjin hojjenne jechuudha.
hawaasni naannoo keenya irra jiraatu yookiin immoo aanaa keenya keessa jiraatu akkuma kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraattis guutummaan guututti hawaasni sa'aatii 24 deemaa jira jechuun ni danda'ama. Sababiin isaas hawaasni keenya duraan dafee gara manaatti galuu ifaan gara manaatti galuudhaaf fiigaa ture. Amma garuu raayyaan nageenyaa ijaaramuudhaan paawuzaa garaagaraa baasuudhaan bifa kanaanidha gargaaramaa jira. Hawaasni baay'ee itti boqoteera. Qaamni poolisii wanti gochuu qabnu qaamni kun qaama nageenyaati. Qaamni nageenyaa kun immoo gaafa hojii irratti bobba'eetoo jedhe sabaawii maftii yookaan immoo namoota karaa deeman irratti qabanii uleedhaan rukutanii amansiisoo odoo hin taane akka isaan wanjala keessa seenu qaama nageenya eessina jedhanii wanjala keessa akka isaan seen namoota akka isaan hin rukun namoota sakatta'uudhaaf fardibeetiidhaan ala akka isaan mana namaa seenanii fattashaa akka isaan hin goone odeeffannoodhaan isaan gargaarraa gaafa simirriitii kenninu kan of eeggannoo akka isaan gochuu qaban itti barsiisna jechuudha. Hojiin raayyaa kanaan hojjetame bilookii keessatti uummata ijaaranii rakkoon nageenyaa akka hin uumamu isarraan ka'een hojii isaan hojjetanii ol qabatee yakki akka goorootti kan kana dura rakkoo guddaa keessa turre keessaa baanee jijjiiramni guddaan dhufe. Kalaa salaam saraawitii fi kalaa poolisii eenyu kana hojjetu jechuudha. Yakka kana warra yakka hojjetan kana eeguu karaa keenyan immoo jiru kan amma seera qabeessa kan ta'e isa kan amma gimbaataadhaan jammaree amma galgala kana dukkana kanaan wal qabatee akka wanti kun seeraan alaan hojjetamne isa dhoowwuu waan jiru immoo wal gargaaranii yoo yakki tokko jiraates karaa salaam saraawitiinis karaa poolitiinis karaa dambootaanis tokko taanee hojii keenya basmara qabsiifnee hojjannaa. ኢትዮጵያ በሁሉ መንገድ በልማቷ ብቻ በኮሪደር ልማት ብቻ በትላልቅ ፕሮጀክቶች ብቻ ሳይሆን በምርጫም ስኬታማ ምርጫ አድርጋለች ብለን ዓለምን biyyi keenya akkuma pirojektoota gurguddoo ijaaruun addunyaa raajeffachiifte filannoo marsaa torbaffaa milkeessuun nagaaf tasgabbii biyya keenya mirkaneessuu qabna. Qaamoleen nageenyaa odeeffannoo sirrii dabarsuu kana ammoo haala sirriin qindeessuun barbaachisaadha. Kana milkeessuuf ammoo hirmaannaan hawaasaa murteessaadha. Gama keenyaan qophii gahaa taasifneerra. Yeroo amma gaachana sirnaa gara 200,000 fi 50,000 olii leenjifnee bobbaafneerra. Kanaan cinaattis hawaasni fi qaamoleen nageenyaa guutuun waan jiruuf ያዶን እንጅራቱ ጀቹዳ ሰቦም የሰላም ወጣራችንም ዝግጁ ሆኖ ምርጫውን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማጠናቀቅ የሚያስችልበት ቁመና ላይ ስላለ የሚያሰጋ ነገር ምንም የለም። ግን ዋናው ባለቤቱ ህዝቡ ሆናል። ጋፈ ብሎኮት ገለ ኮባ ከኛ ነው ጀኑ ቶኮ ኡመታ ህርማችስና ኡመንን ወጂን ጅራታ አርማንዱረን ቤከማ ከመርማንዱሮ ጀቻ ጅሩ ሃንገ መርሳል ለመንፋ ኑራ ፉዳንት ብሎኪ ኬት ኤግኔ ናንወን ደሜወን ፍለኖን ኬኘት ገገፈሙት eegumsa cimaa gochuu bakka yaanni yakki itti gaggeeffamu manoota hoteelota gurguddaa bakka namoonni baay'een irratti walga'an irratti bakka naannoo sochii taaksiin jiran irratti waan jiru rakkoon jiru hoo jiraate daftanii toonii qaama dhimmi ilaaluuf dafanii dabarsuu barbaachisa jechuudha. Kannaa Hanni akka hin babal'anneef bilookiiwwanii fi qaxanaa keessatti sochii ni taasisu. Poolisiin tumsaa barbaachisu taasisaa fi qindoominni warreen kabachiisa dambii poolisii fi gaachana sirnaan hawaasni nagaan bobba'ee akka galu taasiseera. Nuti eenyu duwwaan eegnu jechuudha. Hojii dambii duwwaan hojjennu dhimma nageenyaalee hin eegnaa bakka poolisiin jirutti illee hin fattashnaa bakka poolisiin illee hin jirretti illee yakka kanan eegnaa. Moobaayilota kanas eenyu kan moobaayilii hatan kanas eenyu ennaa hattoota kanas qabnee dhimma nageenyatii kennina. Dhimmi nageenyaa immoo qaama laallatuu godhee qaama laallatuun kennaa qaamni laallatuun immoo mirmara irratti godhamuun godhaa akkasitti olii kennaa deemna. Keessumaayyuu shaamarran baay'eetti yeroo baay'ee silkiin isaanii harkaa butama borsaan isaanii harkaa butama batalaa naannoo kanarratti amma garuu firii ta'anii haala qabeessan nageenya isaanii eegamaa fi waan jiruuf gara qe'ee isaaniitti gara maatii isaaniitti gara mana jireenya isaaniitti galaa jiru. Qaxanaa keessatti wanjaloonni garaagaraa akka uumamu wanjalli garaagaraa uummata irratti akka uumamu namoonni nagaan ba'anii nagaan akka galan eegumsa godhan kana gaafa godhan sa'aatiidhaan sa'aatii
kana kinu akkuma argitan hin tasamarra'u erga tasamarra'aniin booda sa'aatii 12 irraa jammaranii haga sa'aatii 4 sa'aatii 4 irraa ka'anii haga sa'aatii 8 sa'aatii 8 irraa jammaranii haga sa'aatii 12 nageenya naannoo isaanii eegsisuu irratti argamu jechuudha. Nageenyi waan salphaadha waan jechaan yookiin afaan salphaatiin mul'isuu yookiin ibsuu danda'anii miti. Nageenyi namni kamiinuu sirriitti ummanni kan nagaa qabu kan humna qabus kan humna hin qabnes nageenyi yoo jiraate jiraatuu danda'a. Nageenyi ummanni kun immoo dargaggoon yookiin dhimmi nageenyaa warri salaam saraawwitii jedhamu kun nageenya ummataa mataa isaa irraa ka'e nageenya mataa isaa kan ummataa kan gandaa kan biyyaa eegaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hagana hin jedhamne qaba. Kan uummata badalii yakka uummata targeessisuu fi waan babal'eessu tokko jiraate qabnee poolisootatti kennina poolisoonni qabanii to'atanii waan gochuu qaban hojjetu. Waan nu mudate guyyaa guyyaa nu mudata. Yakka irratti dabalatee nageenya irratti dabalatee waa'ee filannoo nageenyaallee wal dabalatee hojii guddaatu nu mudachaa oolan. Kana irratti immoo furmaata yerootti furmaata itti kennaatuma haala nageenya keenyaa yeroo waan hir'isaatuma deematti jedhan. Nagaa qabu kan humna qabus kan humna hin qabnes nageenyi yoo jiraate jiraatuu danda'a. Nageenyi uummanni kun immoo dargaggoon yookiin dhimmi nageenyaa warri salaam saraawwitii jedhamu kun nageenya uummataa mataa isaa irraa ka'e nageenya mataa isaa kan uummataa kan gandaa kan biyyaa eegaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hagana hin jedhamne qaba. Kireeffataan hin baay'ata. Kireeffataan kun immoo eessarraa akka dhufe illee bifa kamiin akka dhufe illee kireeffataas fakkaatee immoo qaamni biraa ni dhufa. Qaamni fuulli isaa hin beekamne ni dhufa. Isaan kana dabarsanii uummanni gara qaama nageenyaatti kennaa jirra hawaasni. Nunis immoo gara raayyaa nageenyaatti kennaa kennu raayyaan nageenyaa immoo qaama laallatutti dabarsee kennaa jira. Bifa kanaan nageenyi naannoo keenyaa eegamaa jira jedhee yaada. Fookiyoo irratti warroota boba'anis fookiyoo makiinaa warra cabsan manoota namaa seenaniitoo warra mana namaa haatan kanneen ijji kabinjii qabaniitoo poolisiidhaaf kan dhiyeessanii yeroo ammaa kana ragaadhaan qulqulleeffamaa jiran. Kunniin immoo qaama poolisii bichaadhaan osoo hin taane qaama nageenyaa kanaan seeratti kan dhiyeeffamanii jira jechuudha. Irra guddaan nuti xiyyeeffannaan keenya dargaggeessa irratti. Maaliif abbaan isaanii haati isaanii mana kan rafan ijoolleen isaanii baanii akka eegan kana mariisifne leenjii guddaan kenname keessattuu yakka hir'isuu irratti uummata ijaaruu irratti uummata bukkee dhaabachuu irratti akka isaan hojjetaniif ijaarreetu hojii guddaa keessa gallee jirra. Ammayyuu zuurii torbaffaa immoo nama hedduu qopheessinee jirra leenjisuudhaaf. ሰላም ሰራዊቱ በርካታ ስራዎችን አካባቢ ከመጠበቅ ባለፈ አንደኛው የጸጥታ ስጋት የሆኑ ቦታዎችን ለይቶ ከመጣ gaachanni sirnaa bakkeewwan sodaachisoo eeguu fi sakatta'uu taasisu bakka ibsaan hin jirre akka seenu taasisuun ibsaan akka ifus ni godhu yeroo halkan socho'anitti namoota fuula haaraa qabuun qaamolee nageenyaaf gabaasu namoota yakka hojjetan yoo argan ammoo naamusaan qabuun dhiyeessu poolisiin qorannoo irratti gaggeessuun yoo waan adabsiisu ta'e akka adabamanis taasisuudha bara bajataa kana kan bara darbeen yoo wal bira qabnee ilaallu kan baranaa yakki hannaa fi kan biroo dachaan hir'ataniiru isaan kan to'achuun qaamolee nagaa waliin qindoominaan kan hojjetan ለጸጥታ መዋቅር የማስረከብ ስራዎችን እየሰሩ ያሉበት ሂደት ነው ያለው። Filannoon haala nageenyaa haala dimokiraasiidhaan akka rakkoo nageenyaa tokko malee akka gaggeeffamu itti cimnee halkanii guyyaa uummanni akka shakkii tokko malee yaaddoo tokko malee akka filatuuf gaggeessaa jira. Kaameraa CCTV fayyadamuun bakkeewwan waardiyyaan akkasumas gaachanni sirnaa hin jirretti dhimma itti ba'amaati jira. Kun ammoo dadhabbiin akka irratu taasisa. Dabalataan ammoo ibsaan bakkeewwan dukkana riqicha irratti akka ibsamu taasisuun yakki akka hin uumamnee fi of eeggannoo dursaanii taasisu. Mabraatii nibsi qoya asirra mabraatii nuuf ibsa. Namni jiru ibsaa nu bar mabraatii nu bona ibsaa. Duratti akkuma simirrii irratti salaam saraawwitii argitessanii kun waradaa zixeenyi jedhama qaxanaadhaan qaxanaa 9 of keessaa qaba. Qaxanaa 9 keessaa kuni qaxanaa 6 jedhama.
qaxanaa ja'a jechuudha. Qaxanaa ja'a kana keessatti warroonni salaam saraawitii duratti salfii irratti argitan suni budunii qabu bifa kanaan qaxanaa ofiisara isaanii wajjin wantoonni isaa footoo ka'an kana fakkaataa budunii isaaniitiin asirratti galmeessanii farramanii gorsa fudhatanii gara simirriitii ofii ba'u. Gaafa as qaxanaatti gaafa simirriitii fudhatan jechuudha. Dabalataan immoo hojii nageenya eegsisuu keessatti poolisii bichaa odoo hin taane salaam saraawitii bichaa odoo hin taane waan gizeen fide zamanaawiidhaan jechuudha. Qaxanaa akka qaxanaatitti akka gooroo poolisii xaabiyaatitti qaxanaa 9 jira. Qaxanaa 9 irratti iyyuu kaameraa 4 bifa kanaan jechuudha. Kaameraan arfan kun bootaa wanjalli itti uumamu jedhameetoo yaadame irratti gaxxamamee raawwate. Marraja asirratti amma argaa jirtan kana gara gooroo poolisii xaabiyaatti ergaa. Gooroon poolisii xaabiyaa immoo kan qaxanaa 9 walitti qabee raawwate gara kifla katamaatti marrajaa guyyaadhaaniin erga jechuudha. Dabalataan immoo bootaa wanjalli itti uumama jedhameetoo itti shakkamu. Qaxanaa ofiisarri deemee layyeewudhaan yookaan adda baasuudhaan bootaa wanjalli itti uumamutti kaameraan akka gaxxamamuuf qophiidhaan akkanatti televezyiinii qaxanaadhaan ምንም ባጀታ ቀጠናትን ቢተሜቶ ቢፈከናን ሆጂ ነገኛ ሱረት አርገምና ጀቹ ከቅጥር ጥበቃ ወደ ካሜራ ማስገባት ከካሜራ ማስገባት ደግሞ ካሜራዎቹን ወደ ማቀም ሆጂ ኤጉምሳ ጋራ ሲስተማ ካሜራቲ ጨሲሳ ጅራ ኩን hojiiwwan hedduu nu salphiseera namootni dukkana da'oo taasifatanii qabeenya saaman jiraachuu malu kana to'achuun CCTV kaameraa bakkeewwan dukkanaa fi da'ootti fayyadamaa jirra kanaan cinattis ummanni naannoo isaa akka eeggatu akkasumas gaachanni sirnaa akka bobba'us taasifneerra lootee seentuun akka hin jiraanneefis eegumsi waardiyyaan akka taasifamuuf ummanni baasii muraasaan cina dhaabbataa jira ለማር ቦታ ነፃ ማድረግ ለማህበራዊና ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ምቹ ያልሆኑ ቦታዎችን bakkeewwan dukkana irratti ibsaan akka dhaabbatu taasisuun hojiiwwan misoomaa fi daldalaaf akka mijatan taasisuudha kun ammoo riqicha bosonaa fi manneen godaa keessa jiraniif ibsaan akka ifu taasisuun yakkoonni akka hin uumamneef gargaara kun ammoo tumsa hawaasaan kan mirkanaa'uu fi fuula durattis cimee kan itti fufu ta'a. አዲስ ነገር ይመጣል ይሰራል አዲስ ነገር ይመጣል እያደገ ይሄዳል ካሜራን ኩኒ kan inni nu gargaare warra ispookii nama hatan warra makiinaa gommaa makiinaa amma zamanaawi ta'an kana makiinaa gommaa isaanii warroota makiinaa gommaa hatanii too dafanii muddamaan ba'an taargaa isaanii qabu irratti nu gargaara. Yakkoonni haga ammaatti kaameraa kanaan qabame akka qaxanaa 8 jechuudha. Gara yakkoota 4 kaameraa kanaan ijji kafinjii qabameera jechuudha. Kanaaf namoonni immoo iddoo itti sosocho'uu danda'an kan akka kiis sirqooti kan jedhamu leebinata kiisii namaa seenanii wantoota akka silkii warroota fudhatuu danda'an irratti kan namaan argamu hin dandeenye kaameraadhaan eenyummaa isaa adda ba'ee qabamee jira jechuudha. Kaameraan kun hojii guddaa hojii poolisii akka nu gargaaru yaa'u akkuma argitan kanatti jechuudha. No, ifa akkasiin nu bana jajjabaadhaan deeggara. Akkuma amma argaa jirtan naannoo kanarra ifaan hin turre ibsaa akkasaan dudduubatti akka ibsaa akka baasan goonee jirra. Ifaan amma kunoo nu ibsanii jiru. Nuni irra deemneetu yeroo hundumaa hordoffiidhaan bakka sirriitti hordofnaa jechuudha. Akkasaan yeroo hundumaa ibsaan gadi ba'u jechuudha. Ifaan yoo jiraatu waa hundi mul'ata. Namni illee waa fagootti illee argitee wanta tokkorraa waan baay'eedhaaf nu fayyada jechuudha ibsaan jiraachuun isaa. አሁን ደግሞ CCTV ካሜራ አድጓል። ከCCTV ካሜራ ቀጥሎ ደግሞ እያደገ ይመጣል። የሚቆም ነገር የለውም። yeroo amma kaameraawwan CCTV babal'atanii jiru kanatti aansee ammoo hojiiwwan teeknooloojii biroon ni jiru kun ammoo gaaffiin uummataa deebii argataa jiraachuusaaf agarsiistudha hojiiwwan farra nageenya ergamni isaanii akka hin milkoofneef tumsi uummataa fi hojiin teeknooloojii murteessaadha gaachanni sirnaas halkan bakkeewwan misoomaa sirriitti eegu qaamolee nageenyaa waliinis wal hubannaan waan hojjetaniif hojiin qaamolee farra nageenyaa akka fashalaa'u ta'eera እንደዚሁም ደግሞ የሰላም ሰራዊቱ ቀንም ለሌትም ቀን በሚሰራበት ቦታ በአይኑም በጆሮም የሚያያቸው ነገሮች ለጸጥታ መዋቅሩ እየሰጠ ከመደበኛ ስራ ሰዓት ውጭ ደግሞ በምሽት አካባቢውን እየጠበቀ የሚያያቸውን የሚያጋጥሙትን ነገሮች በሙሉ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር እየተቀናጀ እየፈታ ስለሆነ የጸረ ሰላም ኃይሎቹ ፍላጎት ማክሸፍ ተችሏል ሁንድ ኬኛ ጋፈ ቀጠና ኬኘት ገደም ብሎክ ኬኘት ሰኔ ኡመታ ወጂን ወሊንታኔ ኡመታ ስርማችስኔ nageenya keenyaan ni eegsisna jechuudha. Yakkoonni bakka armaan dura filatamu naannoodhaan iddoo isaatitti bakka yakkiin uumame jennee tooni armaan dura sadarkaatti kennee sadarkaa tokkoffaa lammaffaa jennee tooni akka armaan dura teechisne hundi keessan nu beektan jechuudha. Kanaaf bakka yakki uumamuu danda'ettanii yaaddasanitti simirtiin keenya sirriitti qindoomina kallattii qindoomina qabuun akkuma fuuldura keessanitti agartan nu bira poolisiin jira
dambiin jira kan seera kabachiisuudhaaf immoo olaantummaadhaan hojjettu isin jirtan jechuudha. Nu duuba eenyu jira uummanni jira. Akkuma armaan dura beektan nu duuballee warri dhaabbatanii jiran uummata keessa sochiiwwan kana gadi bu'iinsaan maaltu jira rakkoo maaltu jira yakka akkamiitu uumamaa jira keessattuu mana dhugaatiiwwan adda addaa hoteelota gurguddaa adda addaa naannoo taaksiiwwan itti socho'anittii fi namoonni gurmiidhaan naannoo itti socho'an keessatti maaltu jira jennee gadi bu'iinsaan akkuma armaan dura eegaa jirru sanitti har'as gadi bu'inee tooni eeguun dirqama ta'a jechuudha. Egaa biyya tokko keessatti nageenya waaraa itti fufaa qabu mirkaneessuuf ammoo qoonni uummata bal'aa daran murteessaa waan ta'eef uummanni miira tokkoomeen qindoominaan qaamolee nageenyaa sadarkaan jiran waliin ta'uun nagaaf tasgabbii naannoo isaa eeggachuu qabaan dhaamsa keenya.